Yuuf beekaa mana kiristaanaa kan ta'e qulqulluun Diyoosqoroos waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkana jedhee dubbata. Eeyyama baasaan ni bu'ee Maariyaami biraatti keessummaan taa'e qulqullummaa dobroo maasheenii waaqayyoo dhalatee eeyyama abbaa isaatiin samiirraa gara biyya lafaa dhufe. Maariyaam qulqulleettii biratti keessummaa ta'e ishee biratti ni keessummeeffame. Samiif lafa kan uume addunyaa kan uume uumaa samiidhaaf lafaa kan ta'e barri jireenya isaa kan hin daangeffamne alfaaf omeegaa kan ta'e uumama hundumaa kan bitu kan qabu gadameessa dubroo Maariyaam keessatti keessummaa ta'e ni murtaa'e. Hafuura qulqulluudhaan immoo dubrummaa ishee utuu hin balleessin ni dhalate addunyaa kana fayyisa jedheetu qulqulluun Diyoosqoroos sirna qulqulleessaa isaa irratti akkana jedheetu ittiin akka nuti galateeffannuu fi nu barsiisaa jechuudha.